أبا كتر بهادو ربي زاجز وين أرجع مالك كه تابته كتاب القرآن أنا مجلس الله وبركاته كبجمتو تابي هردفتو ترسيتي أرسيتشا جرتو سنين جتشا هر اللي فيديو برنوتا في غرزة هدو في كيسا كبو كيساتو شمرنتين قيمة موتا منا مدامي مسكينوتا erga zamana dheeraa biyyarraa bayanii waan biyyatti jirtu namni akkamitti jijjiirame biyya akkamitti jijjiiramte guban qabna qalbii isii takkitti hin teettee mana madaamititti dhukkan irraa ka'aa jirtu waa baay'ee irraa baratti jedhee fide asumaan warri chaanaala kennaaf duraan maatii taatan laayik gochuun viidiyoo kana xiqqasuu eegala warri immoo maatiin ta'in maatii kennatti dabalaman jajjabeessa sabskiraayib godhaa isiniin jenna obboleeyyan baarakallahu fiikum فيديو كن والله هدو قلبي نداي كيساتو نمي زبانا باي زبانا ويتي دچين نغا جرتو في نمي نغا جرو بيا باي واحد رابرتا كيساتو فلالا ممكن مدان كون كان هدو رغاي تاو ملا جولتنا ربي بك جرتنت سن هاتيسو دبقي جولة شمرمتنا يوكان نمو مسانيتي يوكان انا مسانيتي يوكين ومتى نياتما والله ربنا سناتيسو كنافو واحد رابرتن جدي هذا لك كيسا أبوليسا خيا هيرومي أبوليتي تيا هيرومي أبوليسا خيا بودي أبا خيا دوي أبا كتر بهادو ربي زاجز وين أرجع مالك كه تابته كتاب القرآن أنا مجلس أنجرا مكانا كتاب القرآن أكرر كاتب مني خموجا خيا تيجي كاتب أصلا سداننا مجلس أبا ترباتا مجاني عمرينسا كتاب القرآن أكرر كاتب هايسين أقوله ما حد يجي سيد منا ما ده يدي بدي مجاكي يا جارة تجي إنت لا كيسا قباسة غرفة ما سكريكم أعوذ بالله إسم جولة بيارا با إسمتي مني جينو إتقاوا بيجا غلطان كارشي تكمالين سعودي دا ميكا تجايز دا بدا مالك كيسا كاد دايو أفار أوروبو بيتان ورقة النغاري ورقة هجرو ما ورقة مالك كيتي حبيبتي لاخجو مالك كيت ورقة mana nama ada lagi mana banget itu malah itu operasi asgur tadi. Jar sakai serasa kanu. Wang pede hatau. Maka jar sakai sariyo ilmu zinjitu jirate. Maka jar sakai sari sanin bitan dayo kai sanin dabdan. Kai sanin bitan da. Kai sayo dabdan ide maka abati maka opolesa tindak ibi jatara kai sabitan. Maka jar sakai sakai ilmu zinjitu jitu sahrana sanin bitan da. Jarsi nama derbu akka fede ote sin derbu jarsi yo ati amalati tolte warri si jesu feda lubbu si basu feda kabenya kaitin warri kay kasina le yetu warra kay sani fatti sumuli ergatina da do biyara bana da gefanna itti wala magalati video kana fakkata kamalin cakafni kana yo hagadu ma cakafatta wahid rabartan jedeti yada inni smalinni akkama imaayisi oromoo jedhani osuma roobduu gara maasaatiyaa jedhe kana jechuun immoo haadhaaf abbaa hin gargaarina akkasumallee haadhaaf abbaa keessan gonkumaa hin yaadatina jechuu osoo hin taane obboleeyyan isaa ta'u keessattuu haadhaaf abbaa jechuudha obboleeyyan dalagachuu danda'u nama humna qabu ta'ullee parsantii 20 waan dalagattan irraa parsantii 20 qofaan osoo gargaartanii akka dhaamsa walii galaatitti isiniin jechuu barbaada obboleeyyan tiyya warri duraan silaa nyaatame irraa barata warri amma achi dhuftanii dalagataaf haarawa biyya tana seenaa jirtan isin nu caalaa beeytan waan biyyi taate biyyiti tasabana nu keessaa baaneti miti haalaan baddee jirti isin biyya keessaa dhuftanii namni malaka wal godhu ijaan argaa dhiyoo mata dhuftanii xiqqoo fooyyee warra duraan dhufe irra qabdan jedhee abdadha rabbiin isin haatiisu bataamitti of eeggadha rabbuma kanama eegu ofii dalagattanii obboleessa kee ta'e obboleettii ta'e waan haga xiqqootiin alaa fi waan agarteetiin waan humna isaaniitii ol ta'ee fi waan agartee waan rakkisaa ta'e malee waanuma agartaniif obboleessa kiyya obboleettii kiyya jettanii kunoo akirri akkuma mucattii tanaati keessattuu dubartoonni jechuu warri dhiiraa waan ta'anii odoo humna illee ta'anii kafalatanii keessattuu dubartiin biyyaan baatitti
madam illeen dhidhiitamtanii gabrummaa biyyaan baateen dhidhiitamtanii eegas illee galtanii saayikooloojii keessaniin miidhamuun humna teessaniin miidhamtanii urmi keessaniin miidhamtanii lammatallee deebitanii waan xaartan san hunda waan gatii itti baaftan san hunda dhabdanii saayikooloojii keessaniin jeeqamuun akka jiruu tana jibbitan isin godha. Jiruu teessan fooyyeffachuuf biyyaa baatanii akka jiruu jibbitan isin godha. Haalli nama zabana kanaa isiniin jedha. Baarakallahu fiikum. Namni isiniif yaadu isiniif isin qofa. Haadhas ta'e abballee ta'e obboleeyyanillee ta'e yoo qabaattan isaaniif waa gootan immoo zabana kana yoo qabaatan nama jaalatanii akkasitti insha Allah irraa waa baradhaa. Waan miidiyaa irratti argitanis ta'e waan namni isin beektan irra ga'e hundarraa barnoota isinii haa ta'u. Boonnee ashangulliitii bochisaa qofa itti kennine jennee hidhii xuuxannee biratti taruu osoo hin taane barumsa irraa fudhanne kaayyoo teenatuuf dura akka sirreeffannu nu godha jechuu fi isinitti baay'issu inshallah sheer godhaati walii daddabarsaa. Rabbiin isin haa tiisu. Rabbiin kolonii arabaatii fi gabrummaa adda addaa jalaan hundaa haa baasu jedha. Assalaamu alaykum.